Babaarottolee hordoftootaaf dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa jaallatamu ashama kan nagaasan fuudhee fi turtiin keessan sagantaa tamsaasa kallattii raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa dilbata agayya bultii tokko bara 2021 waliin haa ta'uuf kan isaan hawwatu ana tiikee dhugaasaati. Anis ana dhufu saniin jechaatuman ijoollee miidhagfannaa kurfii keenya guyyaa irraa isanitti maa nufaana turaa. Godina Booranaa Haanaa Dirree magaalaa Tulluu Fardaa irraa jaarsa argaa dhageettii fi ayyuu Booranaa Abbaa Bagajjaa Jirmaa jedhaman halkan adoolessa bultii 30 bara 2021 qaamni mootummaa kunuunfataa Impaayera Itiyoophiyaa magaalaa Tulluu Fardaa takkaa'u meeggaa keessatti ajjeesuun yoo dhaga'amu ajjeechaan kunis hayyuu Oromoo takkaa'u maanguddoo argaa dhageettii Abbaa Bagajjaa Jirmaadhaa. Maanguddoota yeroo ammaatti Oromoon qabu kanneen dhugaa waaqa lafaa hin dhoksine kan mootummaan kunuunfataan Impaayera Itiyoophiyaadhaa kan amma yeroo ammaatti koloniin Abiyyiin burfamu Oromoo obbaasaa jiraatu Oromootti dabaa jiraatu haqaan qaama mootummaa koloniin Abiyyii fi hawaasa Oromootti himan sababa kanaafis ajjeechaan kun kan irratti raawwate ta'uudha kan dhageenye. Kanas qulleeffatuuf gara godina Booranaa Haanaa Dirreetti bilbiluudhaan odeessa guutuu arganneerra. Kunis sagantaa keenya guyyaa irraa keessatti kan isiniif dhiyaatu ta'a. Kanattis dabalataan godina Wallagga Ba'aa Haanaa Nunnuu Qumbaa ganda Haroo Baacaa keessatti dhalatee kan guddate dargaggoon Oromoo Hiisaa Taayyee jedhamu guyyoottan lamaan darbe keessa mana hidhaatii baafamuudhaan loltoota koloniin Abiyyiin ajjeefamuu dhageenye. Kanas qulleeffatuuf gara konyaa Wallagga Ba'aatti bilbiluudhaan odeessa guutuu arganneerra. Akkasumas haala hawaasni Oromoo konyaa Wallagga Ba'aa keessa jiruu fi dhimma egeree Oromoof Oromiyaa adeemsa qabsoo bilisummaa Oromoo irrattis marii bal'aa Oromtichi konyaa Wallaggaa Ba'aa tokko waliin kan tulfanne sagantaa kana keessatti kan isiniif dhiyaatu ta'a. Turtiin keessan agamaayii kurfii keenyaatti nufaana haa ta'uuf irra deebiin isan hawwata. Jalqaba irratti dhimma ajjeechaa suukanneessaa godina Booranaa Haanaa Dirree magaalaa Tulluu Fardaa keessatti hayyuu Oromoo takkaa'u maanguddoo argaa dhageettii Oromoo Booranaadhaa Abbaa Bagajjaa Jirmaa irratti loltoota koloniin Abiyyiin raawwate qoratuuf gara Haanaa Dirreetti bilbilee odeessa guutuu arganne isiniif dhiyeessuun saganticha saaqanna. Sunis muuziqaa ce'umsaa kana booda eegala. Amma Booranni akkaamaa jira hayyoota Oromoo Booranaadhaa maanguddoota argaa dhageettii ajjeesaa jiru jedhama. Haaluma kanaan godina Booranaa Haanaa Dirree magaalaa Tulluu Fardaa keessatti hayyuu Oromoo Booranaa Abbaa Bagajjaa Jirmaa jedhamulleen kalee malee dheengaddaa ajjeesan jedhu. Mee waan kanarraa nu inni warri kun maaliif ayyaantota Oromootti xiyyeeffatan duuba waan ayyaantonni Oromoo jedhan kunno Alii Boddeerraa jalqabee waan Areeroo Boosaroo faan dhaabani. Amma ta'aa jirti waan san ofirra sodaataniitu ayyaantota Oromoo fixaa jiru moo maaliif ajjeesanii Abbaa Bagajjaa warri kun meerraa nu himi? Dhuguma ani agga of argee hin jedhe waan bifanaati akkas dhaladhee argee hin beeku. Jaarsi hayyuun argaa dhageettii kun nama akkamii turani eessa dhalatanii yoom ajjeefamanii kan atummaan afaan keenya irra deebiiti dhaggeeffattoota keenyaa ibsi Oromoo na dhaga'u. Jaarsi kun dhalata Haanaa Dirree Gandimeel Banaati. Jaarsi ammoo jaarsa argaa dhageettii kan bakka yeroo jalqabaatti jaatanii alii waliin turan. Abba jaatanii alii kanuma qabsaa Oromoo gaa? Warri inni qabsaa Oromoo ture. Jaarsi kaan bakka jaarsi waan argaa dhageettii muruyyuu beekaa namni xiqqaaf guddaallee hin fi'aayetti waan argaa dhageettii irra barate. Fakkeenyaaf Oromoo akkamiin ijaaranii akkamiin diiganii waan jedha. Oromoo yoo akkan taate diigamtii yoo akkan taate ijaaramtii waan kan cufa kan irra fudhatan jaarsun. Qoor kan taatee fi jaarsun waan kana eegireen dhageessee hin jedhee waan Oromoon dagataallee daguro waan taateef jeesoo qabu waan jedhan natti fakkaate. Amma jaarsi kun amma ajjeefame kun dhiyeenya kanatti waan quusa laalee waan raage waan dargaggootatti hawaasa Oromoo Booranaatti mee waa qabaatinnaa? Jaarsi kanaafi fakkeenyaaf bilisummaa Oromoo kana hanga diigamti taate ganaa turnumaan durii rakkisanti deebi'u kun beekamaa waan jedhame harraage jira. Yoo amma waraanni bilisummaa Oromoo kun qabsoon amma itti jiran kun hin jabaanne yoo kana diiganii nyaabni kun Oromoo balleessuuf deemaa dubbatanii? Akkas. Hayyee. Qoor kan taatee fi haruma laf jala ta'us karaa arga
biyya keessaa fi biyya alaalle ta'uun harka wal qabatanii akka waan cufa wal bira jiran wal bira dhaabbatanii waan balloo waliin bal'ichanii waan rakkoo qaba waliin ammoo dhiittaniiti waan hidham jechuudha. Duuba amma jaarsa kana kallattumaa itti baafataniituma rasaasaan ajjeesan moo bifa dhibiin kasaan ajjeesan amma maanguddoo Oromoo Hayyuu Argaa Dhageettii kana? Nami jeesee hin beekan. Ijjeecha nama namaatiin ajjeefamuuti malee nami jeesee hin beekan. Ammoo maaliin ajjeesan rasaasa moo sibiila dhibii? Wanilleen birgayeelleen jiru nami gari ammoo rasaasaan ajjeesaniidha. Akka walii galaatti meeqa hawaasni Oromoo gamasii maal keessa jira? Akka walii gara bakka lammata keessa jira namni nagaan galuun ulfaata ta'uu jira. Nam tokko bakka yeroo inni wayisaa mormeetiin jedhe ijjeesaniitiin abaa'ootti ijjeeseedhaniitiin karaa biraatiin ta'aniitiin inni rakkoo kana nama fiduu jira. Ofumaa warri bilchiginnaadhaa Oromoo namni nagaa manaa baasanii ajjeesanii ammoo kan ajjeese abaa'oodhaa jedhu. Akkas. Uummanni isa kana shira warraa kanatti dammaqee beekee. Yeroo uummati dubbisu milleen omsuu qaba waan jedhaniif hin ijjeesan waan ta'eef uummati dubbachuu danda'uutu hin jiraanne diktaateriin bulchuu jira waan ta'eef. Hin dubbatu malee egaa uummanni keessatti inuma beeka. Hin beekee. Duuba egaa amma guutuu Oromiyaa keessatti ajjeechaan amma akka maanguddoo Oromoo Booranaa irra raawwatte kun Oromoo irratti raawwataadha jira dargaggeessi qarree qeerroo magaalaa mana haadha abbaa taa'uu hin dandeenye kaan hidhaa jira kaan baqatee badee kaan immoo waraana bilisummaa Oromoo baafateeti jira. Atiin maal jetta maaltu Oromoo falaa jettamee maaluma dhaamta Oromoo? Ani wannan jiru bakka wannan Oromoo dhaamu iddin jirruutu bakka harka wal qabanneetiin akka afaan keenya akka tokkotaan afaan tokko godhan afaan akka hin dubban jedheetiin gam kiyyaan dhaamsaan qaba kanuma. Hayyee fayyaa ta'e egaa adda durummaadhaan gannoottan 30 darban kana keessa aarsaa guddaa kabaasaa ture hawaasa Oromoo kibba Oromiyaa kana waggaa 3 kana guutuudhuma Oromiyaa yoo laga umalee sababa sochii waraana bilisummaa Oromoo kallattii kibbaarra jiru obbaafamaadhaan as geessanii yeroo kun jirtutti ammoo qaamonni irrallee waa Impaayera Itoophiyaa Dimookiraatessuu haasa'an numa jiru qabsoon Oromoo immoo Impaayera Itoophiyaa Dimookiraatessuu miti biyya Oromoo Oromiyaa walaboomsuudha. Atiin maal warra akkasii dhaamsattamii qabda? Warroota qabsoo bilisummaa Oromoo kan keessa waan jiru karaa warri gubbaa jiru jechuun akka inni itti dhaga'ee arguu jiru irratti haruma haqaati. Karaa fakkeenyaa fi hawwumatti miina hawwumatti irratti hawwumatti saamii dhibiin jira hawwumatti dirqiin deeddamaaniin akkasii qaree warri kaan irratti raawwatan tokkollee kan jiru haadhaan bulchan ka fakkeenyaa fi waan inni daldala deematuun wanni kun waan birreeganaatiin tirfuu dandeessu birreegana tirfuu danda'a oolan birreega sheegii tirfuu dandeessu birreega jedhanii fudhatanii itti fayyadamuu danda'an karaa saamiteen jiru namni rakkoon qabsi warra jedhanii hawwumatillee galata galchuuf jiru dhaga'ee jiru kiyyaan. Amma waraanni bilisummaa Oromoo nyaaphaan walaadhuu durayyuu darbee hawaasuma Oromoo iyyuu hojiidhuma inni hojjetu dalagaan hojjetu keessattuu gorsaa jiraa jetta. Akkas. Hayyee gaadhumarratti akka uummanni Oromoo bal'aan waraana bilisummaa Oromoo jabeeffatuu fi akka inni ilmaansaa jabeeffatu hidhachiisu nyaachisu obaasu karaa itti agarsiisu karaa dabarsu waan Oromoo hojjetu yoo qabaatte sumaan ireesii kenneen ani gaaffii namaaf qabu armarratti obbaasaa. Wannan nama Oromoo dhabu isin namni ko fakkeenya hojjenni namni wanni namni guldeemu jiru namni guldeemuuni islaamtummaa sida qoot kan taatee fi warra karaa aga qabatee biyyaa hawaan tokkollee irratti dalamsuu hin jiru hawjii kan ta'e irratti deeggar hawaan adina hojjetu irratti deeggar hawaan sun sirra fuudhee miidha dibi sirrin jeesin karaa lubbuu dhabde baasuu kan hin deemu. Nama immoo karaa fakkeenya dimokiraasii ta'een haqa ta'een bulchuu jiru guliriiru fakkeenya namsun jembeeffachuun. Uummatni reenallee natti bira dhaabbatu handaan ta'u. Kan amma dhageessan kun Hayyuun Argaa Dhageettii Oromoo maanguddoo buleessi Abba Bagajaa Jirmaa jedhaman adoolessa bultii 30 bara 2021 halkan magaalaa Tulluu Fardaa keessatti loltoota Koloneel Abiyyiin ajjeefamuu dhageenye sanas qoratuuf gamasitti bilbilee odeeffannoo guutuu argannee isaan dhageessifnedha. Kanatti immoo aansuudhaan dhimma ajjechaa suukanneessaa godina Wallagga Ba'aa Hanaanuu Qumbaa keessatti dargaggoo Oromoo Hiisaa Taayyee jedhamu irratti loltoota Koloneel Abiyyiin guyyaa lamaan kana raawwate qoratuuf gara Wallagga Ba'aatti bilbilee waan odeeffanneef dhimma egeree Oromoof Oromiyaa adeemsa qabsoo bilisummaa Oromoo akeekaaf galma qabsoo bilisummaa Oromoos giddu galeessa godhatuuni Oromticha keenya Wallagga Ba'aa tokko waliin marii tolfannetu suniif dhiyaata. Turtiin keessan ammas hagamaa'ee kurfii keenyaatti nu faana haa ta'u. Guyyaa lamaan kana keessa godina Wallagga Ba'aa keessatti ajjeechaan tokko
naannoo Amuruutti akka gaggeeffame dargaggoo Oromoo ol deemaa tokko irratti akka raawwatetu himama. Ajjeechaan akkasii kun honoota godina Wallaggaa garaagaraa keessattis deemaa akka jirudha. Haala hawaasni Oromoo godina Wallaggaa keessa jiru nu ibsitu. Addatti immoo dhiyeenya kana waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n of haaromsuudhaan hooggansas bifa haaraan of keessaa filatuudhaan waan tarkaanfatetu jira. Isa kana akka hawaasaatti attamitti quba qabdu murtii sanallee attamittiin ilaaltan ka jedhu irratti yaada keessan nu qooddu. Jalqaba irratti attamitti jira hawaasni Oromoo godina Wallagga baadhaa? Ajjecha dargaggoo Nunnu Kumbaatti gaggeeffame ilaalchise. Dargaggoo kana manuma hidhaa keessatti raabsaa turanii ati shaneedhaa. Bakki sana isaanii deddeebisaa kan jiru mucama motora ofii carraaqqatee jiraatu kana fuudhanii gara bosonaatti geessaniitti kan ajjeesanii. Warreen kun kan argaman malee kan hin argamne kan isaan guyyaadhaa guyyaatti ajjeesanii mana iraasaatti fuudhanii kan isaan ajjeessan hedduudha. Kanaafis boris dubbannee uummata Oromoo galaaleessuun baay'ee hin barbaachisu. Xiiqiidhaa fi booree kan uummatatti horuudha. Uummanni kan quba qabuudha. Taateen kun kan mul'atu kan hin mul'anne kan isaan bishaan keessa buusan kan isaan boolla waldigeessaa keessa buusan wanta gochaa jiranii gochaa turan hundi isaayyuu waan irraanfatamu miti waan yoomiyyuu taanaan kan dagatamu miti bahoo ta'eef kun immoo uummata Oromoo booressee xiiqiidhaan tokko taasisee gamtoomsee gara fuulduraatti akka qindoomnaan tarkaanfatan taasisa malee yoon ittiin deebi'u isaaniif akka waan jilchuudhaaf yookaan immoo booddeetti deebisuudhaaf namni akka inni jiidhaa keessaa fudhatu gochuudhaaf kan isaan deeman ta'uu isaa jechuudha. Tole dhugaadhuma waa'ee ajjeechaadhaa, waa'ee gidirfamaa, waa'ee gudeeddaadhaa kana yeroo dheeraaf haasaadhuma turre ammoo akkuma isin jettanuu dhimma ajjeefamuu kana qofa dubbatu osoo hin taane maaltu falaa ajjeefamuu, hidhamuu, gidirfamuu, saamicha Oromoof Oromiyaa irraa maaltu dhaabasa jedhutti deemutu gaariidha. Isa kanaaf furmaanni qabsoodha. Kana keessatti ammoo gahee olaanaa akka qabu waraana bilisummaa Oromooti WBOdha. Miseensota qeerroo bilisummaa Oromooti. Hirmaannaan hawaasa Oromoo bal'aas asiif as miti. Dhiyeenya kana ammoo korri akka waraana bilisummaa Oromootti illee waan ta'ame tokkotu jira jedhama. Isa kana irratti hawaasni Oromoo gama garaagaraan gammachuu isaallee ibsataadha jira. Ajjeechaa kana maaltu Oromoo irraatii dhaaba? Dhimma koramma dhiyeenya kana ta'ame jedhamee kanas maal quba qabdu? Akka hawaasaatti maaltu isinitti dhaga'ame? Dhimma kana irratti meeshaa kana bal'inaan nu ibsaa. Galatoomna ajjeechaa kana dhaabuudhaaf tokkoof tokko kaayyoo fi tarsiimoo WBO'n qabatee jiru duukaa uummanni keenya hiriiruu danda'uudha. Kana qofatu dhaabuu danda'a malee yoomiyyuu dhaabbachuu hin danda'u. Gartuun garaa gartuun dantaa dhuunfaasaa yoomiyyuu ajjeecha kanarra dhaabbachuu hin danda'u. Mirga dhuunfaasaa kabachiisuudhaaf kaayyoo dhuunfaasaa kabachiisuudhaaf ejjennoo fi yaada isaa galmaan gaachuudhaaf waan deemuuf yoomiyyuu kana dhaabuu hin danda'amu. Kan dhaabuu danda'amu garuu tokkoof tokko kaayyoo fi ejjennoo WBO'n qabatee jiru duukaa hiriiranii hidhannoo qofaadhaan meeshaa qofaadhaan uummanni Oromoo waan qabuun yoo WBO bira dhaabbatee yaadaanis qabeenyaan ishee deggee qofaadha kan kun jijjiiramuu danda'u jechuudha. Gaaffii lammaffaa gaafatte dhimmoota koraa dhaabaa WBO'n geggeessu irratti WBO'n manni isaa yookaan galmi isaa inni guddaan amma bosona. Adaraashaa guddaatti geggeessus bosonatti geggeessus kaayyoon WBO'n qabateeru kaayyoo uummata Oromooti. Kaayyoon uummanni Oromoo qabateeru kaayyoo WBO'ti. Korri geggeeffame kun kan uummata Oromoo akka Wallagga Bahaattis akka Oromiyaattis uummata Oromoo kan gammachiisedha. Sabni isaa maaliif kallattii qabate adeemsi qabsoo uummata Oromoo adeemsi qabsoo WBO kan kanaan dura namni kanatti qabee ajjeesuu barbaadu yookaan immoo lagaan amantaadhaan maaliin gargar qoodee WBO wal qoodeedha. Kanaan booda humna qabanii inni akkanatti akkanatti gartuu ijaarrateera. WBO'n akkasii kan gartuu abaluun isa jedhamu sana balleesseeti. WBO'n ilaalcha tokkoon kaayyoo tokkoon ergama tokko fudhatee bahammalitaatti qabaan dhibbaatti wajjiniin kan tarkaanfatu ta'uu isaatii fi gara fuulduraatti tarkaanfii fudhachuudhaaf tarkaanfii kamirraayyuu tarkaanfii ilaalessaa fudhatee tarkaanfii ittiin biyya kana bilisoomsuu danda'u isa gonfachiisuu danda'a inni korri inni geggeeffame. Kanaaf baay'ee nama gammachiisa. Korri sunis immoo kora uummata biraati kanaan dura eegamaa ture sababa ta'eef baay'ee uummanni keenya itti gammadee jiru ta'uu isaati. Tole ulfaadhaa osoo korri kun hin geggeeffamin dura takkaa'uu waggaadhuma lamaan sadan kana egaa biyya ambaatti akkuma baratame akkuma bifuma ittiin qabsoon bilisummaa Oromoodhaa bara 2014-15-18tti deemee gufate sanaan namoonni garaagaraadhaa qabsoo bilisummaa Oromoo kanatti abboomuuf hoogganuuf inumaa WBO'numayyuu beekamtii dhoowwatuudhaaf waan hojjetamaa turee fi
waan akka aangoo yookaan ammoo waan Oromoo kanatti abboomuuf waan ol dargomaa jira waan fakkaatu tokkotu deemaadha ture waan amma korri amma taa'e kuni isa kana hundumaaf deebii ni deebisa laata maal fiduu danda'a mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti jijjiirama akkamii argisiisuu danda'aadha akka hawaasaatti kan isin amma yaadaa jirtan. Jijjiiramni inni fiduu danda'u Oromoon biyya kana keessa jiru gamtoomee tokko ta'ee ilaalcha tokko godhateeti ejjenno tokkoon akka inni deemuu fi inni kun isa tokko kaayyoo uummata Oromoo kanaan dura qabatee jiru sana galmaan geessisuudhaaf si dandeessisa kan jedhu gatanii qabachuudha. Karaan tokko tokko sun gaggeeffameen dura eenyudha kan jedhu ture garuu yaadaan ilaalchaan waraanni bilisummaa Oromoo tokko haa ta'u yaadaan tokko haa ta'u kaayyoo isa tokko haa ta'u malee kallattii beekama tokko walii kennee ittiin deemuu irratti xinnoo haasa'atiin yoo jiraates amma garuu inni kun haasa'ee Oromoon inni gubbaas inni godinaas inni gamaas inni gamanaas tokko ta'ee sagalee tokkoo fi hiriira tokko wal faana hiriireetti akka dammaqee waliin socho'uuf kan gargaaru ta'uu isaati jechuudha. Ayyee gaaffiin koo silaa akka biyya keessaadhaayyuu kan warra dirree jiraniyyuu miti amma fakkeenyaaf waan gara TPLF deemaa jiru kana yoo ilaalle warri TPLF takkaa immoo hawaasni Tigree kun akka Tigreetti waraanuma isaa kanaa wajjin hiriireetu kallattii waraanni sun qabsiiseen deemeetu warra nafxanyootaa kan ofirraatti dha'aadha jira. Garuu akka mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo kanatti yoo ilaalle namni siyaasa hojjetu qaama kan biraa qaama ala jiru ta'uudha qaballee bifa jedhu wanti itti ka'u jira. Waraanni bilisummaa Oromoo akka waraanaa qofatti socho'uudha qaba. Dameen siyaasa kan biraa ta'uu qaba. Bifti ittiin jedhamee ka'ullee jira. Ammoo namoonni hedduun kan isaan kaasanii hoogganni qabsoo bilisummaa Oromoodhaa takkaa'u ajajoonni waraana bilisummaa Oromoodhaa yookaan ABO'dhaa dirreedhuma waraana isaanii wajjin achi ta'aniitu qabsoo gaggeessuudha qabanii siyaasnis achumatti hojjetamuudha qaba ka biyya ambaadha jiru ka dinagdees qabu ka beekumsas qabu kan waan garaagaraadha Afrikaa qabu waan qabuun akka woboon jedhetti isaaniin gargaaruudha qabanii malee warra kan achi ta'anii abboomuu yookaan qajeelfama kennuufiif tattaafatuun sirrii miti warra jedhantu jira. Isa kanadha gaaffiin koo inni kun attamii rakkoolee yookaan bifa kanaan kakaa ture kanaaf furmaata hundeedhaa hin kennu laata kan amma ta'e kunidha. Gaaffii gaariidha. Kanaan dura maa'inni intarsaansiin biyya alaatii fi kan biyya keessa jiru yeroo sochii eegalu qabsoo haala qilleensa biyya keessaa haala uummanni Oromoo irra jiru haala waraana bilisummaa Oromoo qabatamaatti irra jiru kan biyya keessaa beekee haala beekee qabsaa adeema wajjiniin qabsaa adeema deeggarsa kennaa adeema. Kan biyya alaa jiru garuu wanta intarsaansii yeroo sana gidduu galaniiti yaadolee adda addaa yeroo isaan dhiyeessan yookaan immoo deeggarsa fakkaatee yaadolee adda addaa yeroo isaan dhiyeessan inni kun maaluma uummata Oromoo keessatti dhimma ishee akka waan dhaabni keenya garaagarummaa uumeetti yookaan immoo namoonni dhaaba kana deeggaran akka isaan biraafuuf deemanetti yaada biraa akka maddisiisetti dhaaba biraa akka isaan hundeessuuf deemanetti yoo isaan fudhatantu jira. Garuu kan ta'uu qabu maalinni waan bilisummaa Oromoo kallattii dhammeeniyyuu kan isa hoogganuu qabu kan ittiin hoogganamuu qabu kan biyya alaa taa'ee hoogganu utuu hin taane yookaan immoo qajeelfama biyya alaa ta'anii kan kennan utuu hin taane biyya keessa ta'anii isuma keessa taa'ee kan kallattii kennuuf wajjiniin hoogganuuf wajjiniin lolee lolchiisu isaa wajjiniin ta'uu qaba. Akkuma kanaan dura sii kaasaa ture kan biyya alaa qabeenyaan bira dhaabbachuu danda'a qarshiidhaan bira dhaabbachuu danda'a yaadaan bira dhaabbachuu danda'a utuu kan ta'e kan jedhu yaada kennuuf hin danda'a garuu hoogganuudhaaf eeguu irratti kallattii sirrii biyya keessatti sirreessuu danda'uuf haala biyyaatti jiru wal qabatee kan jiru yoo ta'e qofaadha. Fakkeenyaaf ni kaasa Tigree fudhachuu dandeessaa jechuudha. Tigree yoo fudhattee ilaalte biyya alaa taa'ee kan gabaasu rakkoo biyya isaa kan gabaasu rakkoo uummata kan gabaasu isa biyya keessa taa'ee rakkoo gabaasu wajjin tokkitti garaagarummaa qabu. Tokko garaagarummaa hin jiru jechuudha. Wal quba qabu haala biyyaa beeku maal keessa akka jiru beeku eessatti akka deemu beeku siyaasa biyya isaanii beeku dinagdee biyya isaanii beeku haala uummata isaanii beeku dandeettii potenshaaliitti yoo waraana illee keessa darbuu danda'an beeku inni na jiru sana beekaa inni keessa jiru sana beekaa kan keenya galuuti kanaan ol deemuu hin dandeenye. Tartiibuma walii wajjiniin istiraatejii walii wajjiniin qabatan sana immoo galmaa ta'uudhaaf immoo inni alaa yoo inni kan biraatti qabate inni keessaa yoo inni kan biraatti qabate istiraatejii qabatan ittiin deeman sun ittiin bilisoomuuf deeman sun hin diigamaa jechuudha. Kanaaf inni biyya alaarra jiru deeggarsi gaarii ta'ee kan ittiin deeggaruu danda'u yaadaan qarshiidhaan wantoota immoo karaa salphaa dogoggora jedhanii yaadatan immoo akkatti tuuta kan jiru kanaan yoo akka yaadatti geessanii ittiin wal sirreessaa deeman qofa maleeti ala ta'anii waraana bilisummaa Oromoo deeggaruun qeequunii fi kallattii ittiin asii yookaan hoogganuun rakkisaadha. Keessa ta'anii hoogganuun waan lolchisuun inni kun gaarummaa kan qabudha. Inni kan biraani
gareen siyaasaa addatti bahee hojjechuu qaba achi keessatti hojjechuu qabu kan hin jiruufi gareen siyaasaa kan hoogganu kan gosa ni jira inni sochiima kan ta'e qaba. Gareen siyaasaa hoogganu kan waraana qofaatti jira. Gareen siyaasaa hoogganu magaalaa keessaa haala mijeessee kondiishinii jiru hunda qindeessee kallattii kan deemaa haalli magaalaa keessa jiru maal fakkaata haalli baadiyyaa keessa jiru maal fakkaata kan jedhu wal quunnamtee sirrii kan qabaate cheenii sirrii kan qabaatu wajjin kan deemaa jiru kanaan duras jira amma cheenii biyya keessaa kun cheenii sanaan waraana adda bilisummaa Oromoo wajjin hooggansa adda bilisummaa waraana adda bilisummaa Oromootti fi siyaasa rakka hojjetu walitti dhufee lamaan wal wajjin hojjechuu kan ta'uutii qaba jechuudha. Garuu immoo inni irra taa'ee kan reemootiidhaan hojjetuun kan wal bira taa'ee beedduu tokko jiraate rakkoo Oromoon qabu rakkoo Oromiyaa keessa jiru sirriitti beekee dachee Oromiyaan amma irra jirtu haala qilleessaa dachee Oromiyaa hamma sirrii irra jirtu sirriitti beekee kan hoogganuu ta'uu danda'u qaba jechuudha. Yeroo garaagaraatti baruma duriirraa kaaseetu qabsoon bilisummaa Oromoo bifa jaarmiyaatti qindaa'ee qabsoon eegalanii yoo jiru Oromoota keessaa namoota jajjaboo fincilanii mootota koloneeffattoota Impaayera Itoophiyaa irratti ka'anii bifa jaarummaatiin qabaniitu ajjeesaadha turan. Yeroo Oromoon akka jaarmiyaatti keessachuu ammoo yeroo Oromoon jabaatu siyaasa kana galagalchaniitu afaan adda addaa haasaanii waan akka mootummaa ce'umsaa fi wantoota garaagaraatu dhufee Oromoo gufachiisaadha as ga'e. Har'as galagalanii mootummoonni warra dhiyaadhaas waa'ee marii siyaasaatti dubbataa jiran. Waa'ee mootummaa ce'umsaa kan dubbataa jiran mootummaa ce'umsaa baanan kana keessatti ammoo warra akka Lammaa Magarsaa fa'aa warra akka Siyyee Abiraa fa'aa warra akka Taamiraat Laayinee fa'aatu keessatti argama. Inni kun sila Oromoon ni ilaallata. Oromoon maaliif qabsaa'aa jira? Inni kun gaaffii Oromoof deebii ta'uu danda'a. Dhiibbaa attamii qabaatuu danda'a. Oromoon gufuu kana dura akkamittiin dhaabbatuu qaba? Isa jedhurratti osoo yaada keessan nuu qooddanii. Inni mootummaa ce'umsaa jedhamu kanarratti wantoonni baay'een biyya kana qabsoo funyaan godhachaa jiru qabsoo fuula godhachaa jiru adeemsa uummata Oromoo gara fuulduraatti baasaa jiru gufachiisuudhaaf istiraatejii uumamaa jiruu fi daandii bocamaa jiru ta'uu isaati jechuudha. Inni kun maalinni biyya tokko keessatti mootummaan yoo aangoo dhabe yoo sana keessatti amma kan ittiin bulchuu danda'an waraanaan bulchuudhaan kanas mootummaa ce'umsaa hundeessanii mootummaa ce'umsaatiin biyya kana hoogganna ittiin jechuun maal jechuudha sobanii uummata afaan faddeessanii nama uummata afaan nadhaa godhatee keessa isaatti immoo summii baadhatee ittiin uummata dogoggoruu danda'uu fi booris ittiin qabsaanii achuma ittiin umurii deeffachuu danda'aniif boorma isaa ittiin ol qabachuu danda'an filan jechuudha jechuudha waan hiika biraa tokko yoo qabu. Fakkeenyaaf hiikaata. Filannoo isaaniitti yoo hiikaate fakkeenyaaf galma guddaa tokko keessatti namni qubni tokko yoo wal ga'e nama tokko sana keessatti bulchaa godinaa nama tokko keewwannaa yoo jiran Profeesar isaa nama sadii yookaan nama afur ta'anii hojjetanii dhufanii abaloo harka baasee ati yommuu harka baasee turansiisii kenna agabaluu filadhu namni mana galma sana keessa jiru namni kuma tokko yoo ta'e namni si keessa gadi daachuu danda'u nama sadii qofaadha. Namni sadan yoo saayin ta'aniiti agabaluu filadhu jedhamee koodiin kennameef agabaluu filadhu jedhamee koodiin kennameef nama kana immoo seenaa isaa wajjin sirratti ukkaamsee nama kana alatti carraaniin kennamu kanaan booda nama sanaaf iddoon kennameef aangoon kennameef ta'a jechuudha. Namni sun nama akkamiitiga nama Lalee mootummaa ta'e isaaniif hojjechuu danda'u, iccitii isaaniif sirriitti qabachuu danda'u, kallattii isaan gadi ba'e ittiin jedhanii gadheessuu kan danda'uu fi dirqama isaanii itti laddatan kamiyyuu kan fudhachuu danda'u ta'uu isaati jechuudha. Kanaaf har'a isaanii nama ta'uu danda'utti gammachuudhaaf itti adeemudha. Inni kun ammas maal inni kan isaan gochaa jiran kana quba qabna. Warroonni dhiyaata isaan gochaa jiran warri biyya keessaa fakkaachuu danda'a ammaas itti fakkaachuu danda'a. Mootummaa cimsaa gaafa jiran xinnoo kuufama Oromoo qabanii maqaan Oromoo hangasa yookiin Oromoo tasgabbaa'uu danda'a wanta Oromiyaa keessatti Oromoo tasgabbaa'uu danda'a kan jedhuun goomuu danda'u. Tokko furmaata kan fidu mootummaa ce'umsaa osoo hin taane yoo uummanni Oromoo wabosna dhaabbate waboon immoo kallattii sirrii amma qabatee jiru kanaan immoo Oromiyaa yoo bilisa baasirraa kana fayyada waan mootummaa ce'umsaa jedhamu kun afaan nu qoqqoodsiisuuf nu irraanfachiisuuf nu dagachiisuuf kan akka ta'etti kan hubanne jiru jechuudha. Kanaaf namni kamiyyuu kana fudhachaa hin jiru dhimmoota mootummaa ce'umsaa kan jiru kanaan immoo uummanni keenya irratti gaaffii uumamee isheen amma irra jedhamu kan qabsoon amma irra jedhamu kan akka inni dhaabsatuudhaaf kan sagantaa'edha jechuudha. Tola eegaa guddoo ulfaadhaa waan kaafne hundumaa irrattuu yaadaaf ibsa bal'aa akkaan yeroo Oromoof Oromiyaaf barbaachisaa ta'edha kan isin nuuf qooddan tarii waan isin hin gaafatin waan Oromoof ammatti barbaachisaadha jettan waan dhaammatta yoo qabaattan akka dhaammattaniif asumaan ireessinii kenneen ofii koof harma irratti gaaffiin qabu obbaasaa. Dhaabbiin nama irratti qabu qabsoon uummanni Oromoo hamma gochuu qabu. Ijoolleesaa kana hamma hidhatanii bosona qofan qofaa bosona jiran qofaa irratti ilaalee isaan qofaa
irratti isaan ta'uu isaan qofaa jiraachuu danda'uu qabu. Anis hidhataadha, anis qabsaadha kan jedhu. Oromoo kan ta'e kamiyyuu dachee Oromiyaadha kan jiru kamiyyuu dirqama waraanaa qaba jechuudha. Dirqama waraanaa waan qabuun waboo bira dhaabbatee dirqama isaa bahee anis dirqaman qabatee dirqama sana bukkee dhaabbatee afaan duwwaati naatee yeroo deeggarsaatiif yeroo qarshii kennan qofa osoo hin taane anis yoo naqee dirqama kuboo danda'a keessatti shoora kuboo danda'a kan jedhu waboon lubbuu tokkittii qabu sana haasaa godheera uummata isaatiif. Haasaa sabni godhe kan immoo waan kanneen bira dhaabbanne haasaa nu barbaachisu kan kamiyyuu raawwachuu danda'utti qabna jechuudha. Namni haala ilaalee boodatti deebuu, haala ilaalee sodaachuu, qilleensa ilaalee akka ta'u jedhee boodatti deebuunii fi walxaatti ilaalee gaarummaan qulqulluutu uummanni keenya tokko ta'uu danda'uu qabaadha. Kanaafuu hiyyummaan nuti keessatti amma kan nu jirru hiyyummaan siyaasaa nuti keessatti jirru hiyyummaa sammuuti. Hiyyummaa sammuu siyaasni tokko keessa jiru keessatti taane tokko eenyummaa keenyatti deebi'uu danda'uudhaa qabna. Eenyummaa keessatti gaafa deebi'u immoo haa boruudhaaf jalqaba eenyummaa keessatti deebi'uu danda'uu qabna. Inni kan biraa kan kaasutti irratti amma dhaloonni nama jiru kun FB irratti yookaan immoo Facebook irratti wanti nama san suuraa isaati namni waa dubbisee waa xiinxalee ilaalee jabina uummata Oromoo kanaa kan ta'u waa barreessee kan maxxansu namoota muraasa. Kan maxxansu maalinni suuraa isaa qofaadha. Suuraa maxxansuun immoo FB irratti Oromoodhaaf waan qabu yeroo kanatti maal maxxansuu qaba kan dubbisee hamilee wal jabeessu kan dubbisee kallattii qabsoo agarsiisu kan dubbisee egeree wal jabeessu filatu ta'uu danda'u qaba. Kanaaf namni sooshaal miidiyaa irratti kan fayyadamu illee jijjiirama kan uummata kanaa irratti fiduu danda'u ta'uu qaba kan jiru naamsa qaba. Kan maayisarratti san dhageessifne dhimma ajjechaa suukanneessaa godina Wallagga Ba'aa naannoo Qumbaa ganda Baacaa keessatti dargaggoo Oromoo Isaa Taayyee jedhamu irratti ajjechaa raawwate qoratuuf gara Wallagga Ba'aatti bilbilee odeessa arganneef dhimma egeree Oromoof Oromiyaa akeekaaf galma qabsoo bilisummaa Oromoo akkasumas haala waliigalaa yeroo ammaatti Oromoof Oromiyaan keessa jiran irratti marii bal'aa Oromticha keenya Wallagga Ba'aa waliin tolfanneedha. Akka waliigalaatti sagantaa keenya guyyaa har'aatiin odeessaaf marii Oromticha keenya Wallagga Ba'aarraa argannetti dabalataan gara godina Booranaa Aanaa Dirreetti bilbiluun dhimma ajjechaa suukanneessaa jaarsa argaa dhageettii takkaa'u Ayyuu Booranaa Abbaba Gajjaa Jirmaa jedhaman irratti ajjechaa akka malee adoolessa bultii 30 bara 2021 raawwate qoratuuf gamasitti bilbilee waan odeeffanne isiniif dhiyeessaan baaneerra. Akka waliigalaatti ammoo haalamtu yeroo ammaatti Oromoof Oromiyaa mul'ataa jirutti furmaata gochuudhaaf tokkummaa Oromummaa fi akeekaaf kaayyoo galma qabsoo bilisummaa Oromoodhaa kaganamaa kan ayyoonniif gootonni Oromoo qaqqaaliin bu'uureessan haarsaa lubbuuf qaamaadhaatti baasanii darbaniif arras itti baasaa jiran kan